Iyyengaa yooyyaa ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya kanneen hordoftoota sagantaa tamsas kallattii gama peejii obboleessa keenya Alii Baatiitiin hordoftan kun sagantaa tamsas kallattii keessaayyuu fuulleffannaa qabxiilee adda addaa irratti fuulleffate an obboleessa keessan kan isin wajjin turu obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Anis akkasuma Alii Baatiiti yooyyaa babaaroo dansa jirtu ilmaan Oromoo hundinuu kan addunyaa irra jirtan warri isiniif bariite maal jenneen sila baga bultanii jeni akkasuma immoo kan dhiiteefis nagahaan bula jechaatiin kallattimaan akkuma inni jee sagantaawwan adda addaa qabannee dhufnee jirra. Sagantaawwan qabannee waa'ee dhimma biyyattii yookaan dachee Oromiyaa irra waan jiruuti jechuudha. Iyyengaa tokko lama jechuun sagantaa keenya akkuma jalqabnetti qabxiileen fuulleffannaa keenya saganticha tasoon seeniin duratti isin beeksifna keessaayyuu dhimma Oromoota Walloo irratti fuulleffate daqiiqaa muraasaaf kan wajjin dabarsinu akkasuma waa'ee dhumaatii Oromoota Karrayyuu Fantaallee jiraattota naannoo Awaash Fantaallee jiraatan Oromoota Karrayyuu irratti badii geggeeffame wal qabatee yaadni hawaasa Oromoo maal fakkaata nuti hoo yaada akkamii qabna kan jedhu adda marii keenya har'aati. Keessaayyuu itti aansuudhaan dubbii Jaalmarroon guyyaa kaleessaa dubbate yaada rimee hawaasa addunyaa ta'e guyyaa kaleessaa wal harkaa fudhamee darbee jira. Kanneen irratti fuulleffachuudhaan sagantaa addaa qabannee kan isiniif dhiyaanne an obboleessa keessan Falmataa Roorroo akkasuma Alii Baatii ta'uudhaan gama peejii isaatiin ergaa gurguddaa isinii dabarsuudhaaf qophoofnee dhufneerra. Warroonni nu hordoftan galatoomaa isiniin jecha warroonni maatii keenya ta'in gama Alii Baatiitiin akka nu hordoftanis abdiin qabna. Iyyengaa mee akkuma beekamu tibboota darban kana keessaa Oromiyaan ciniinsuu guddaa keessa galte. Qoma Oromiyaa ciniinsuu guddaa keessa galan keessaa tokko Oromoota Walloo sanyii Warqituuti. Mee waa'ee Oromoota Walloo irratti yeroo ammaa kana uummanni Oromoos kallattiidhaan xiyyeeffannaa isaa yaaddoota biraa irratti deeffatee jira. Waa'een Oromoota Walloo maal fakkaata? Oromoonni Walloo maal keessa jiran? Oromoonni Walloodha sa'a kanatti yaaddeessaa keessa jiran natti fakkaata. Akka tilmaama kootitti wanni adda addaa guutti turellee hedduu na yaaddeessee hedduu na cinqee Walloo qofaa miti amma sa'a kanatti naaftanyaani kutaa Oromiyaa hundahu sa'aan dabaleen ta'u Oromootii jechaa jiranii. Dabalee Oromoo tana keessatti Walloon ciniinsuu guddoo keessa jirti heddumatti hin takka yaadadde. Amma keessumaa kutaa Arsii fi Baalee keessatti hanqina boobooti jira jedhanii ijoolleen muka jala tattaaniitiin bootaa itti jalaa dheessanillee dhabaniitiin rakkachuu jiranii waan tana immoo woboon kallattiimaan furuu danda'u qaba. Kallattii qeerroon Oromoodhaa hogguu baqattee huuretti seenteetiin isaanirraa qolachuu danda'an tuni qarqaarsa isaaniitillee isii tana hanganuma jedhee Walloon immoo sa'a tanatti rakkina hamaa keessa jirti. Diinaan marfamtee jirti. Diinni of keessatti deebiseetiin alaanshee nyaatu jira. Akkuma isin beektanii gaaf duraa TPLF wajjin gabbahanii falmatanii TPLF alagaadha jalaa hin bahee jira. Jalaa bahee erga jee uummanni keenya kun hidhannoon isaan qaban yoo guddate wanni isaan qaban kilaashiidha. Kilaashiidhaan madfii fi akkasuma immoo meeshaawwan gurguddaa kanneen ofirraa ittisuu hin danda'ani. Kanaaf uummanni Oromoo walumaa galatti rakkina hamaa keessa jira uummanni Walloodhaa jechuu kooti. Tana hedduutti uummanni Oromoo hundinuu waan danda'uun dirmachuu fi qaba. Kan sagalee ta'ullee sagaleedhaan kan miidiyaallee miidiyaadhaan akkasuma immoo darbee tana qofaa miti Wallaggallee rakkina keessa jira. Uummatayyuu naaftanyaan sa'a tanatti dhahu jira, buqqisuu jira, fixu jira. Darbee warra harka muranfaa kan garsiisan arke dhugumatti jechuun sun haala naaftanyaati. Hedduu na gaddisiise waan gaaf dura hunnooti dhageenye har'a immoo hunnooti arguu jirra. Tanaaf immoo uummanni keenya waan jirtu cufaaf qopheessee ofirraa falmachuu qaba. Namni falmataatiin duwwayya dhaqeetiin harka seeneetiin harkatti dura nin beeyta. Kanaaf waan tana irratti jajjabaannee sagalee walii ta'uu qabna. Sabni keenya jajjabaadha. Bootaa rakkinni jiru fura. Bootaa oboon hin jirrellee oboo bal'isaatiin gahaanii uummata akka qolatu taasisa. Uummanni akka isin jalatti dhiyeessuu danda'u yookaan qeerroon kenna qarreen rakkateetiin uummanni muka jala taa'eetiin akkanatti ofirraa eegaa jiranii amma waan sajaabsisu keessa kamisa dabre roobeerra konkolaataa 42tu bahee jiranii roobee baaleerra osoo namni manxiqashoo wayii jiraate uummanni kun fedhaan deemaan jiru dirqiin oofuu jiranii osoo namni manxiqashoo wayii kararratti baheetiin uummata sana harkaa buuseetiin ofii isaatiin leenjifateetiin warra argoo jechuun hin danda'ama beekte. Tanaafi amma wanni jiru kun hedduu hamaadha. Oromoo wallalchisuudhaaf naaftanyaan kaatee jirti. Amma sa'a tanatti ofii lolutti illee jira akkuma namuu beekutti sa'a duraallee TPLF afoo namni dhaabaa turan Oromoon ture.
namni duuba fixaa turanis Oromoo ture wareegama Oromoon baaste jedhan wareegama Oromoon baaste eenyullee hin baasne jedhan akkam beekamne baafame garuu kana jechuun maal jechuudha namni Tigreen fixaa turtellee Oromoodha bakka tokkottillee Oromoonuu kan oboonuu ofirra dha'u jiru Oromoodha ammas darbee jechuudha ijoollee mana jala deemaniitiin mana jalaa guuruu jiranii walgayiitti waamanii walgayiitti deddeemootu mana cabsaniitiin halkan seenanii mana marsaniitiin guuruu jiranii rakkin hamaa keessa jirti qeerroo fi qarreen teenya waan tana irratti wal silaa dalaguu danda'u qajeellotti dalaguu qaba qajeellotti uummata keenya baraaruu qaba maaliif isaanillee humna isaanillee baraarullee tanumallee Andam sanqoo ammaaf tanuma waa'ee Oromoota Walloo irratti fuulleffanneetiin sagantaa mariirra jirra keessaayyuu Oromoonni Walloo tibboota darban keessa lola gama kaabaatiin dhufe ofirraa qolatanii naannoo isaanii bilisoomsanii alaabaa isaanii dhaabbachuun isaanii waa yaadatamudha akkasuma fakkeenyummaa guddaa fi wantoota nama onnachiisan guddaa dalaganii turani haalli mee Oromoo Walloo har'an tana keessa jirtu maal fakkaata odeessi adda addaa kallattii adda addaatiin darbaa jira akkasuma immoo Oromoonni guyyaa kaleessaa fi elgaddaa waa'ee Oromoota Walloo irratti fuulleffannaan hin jiru darbee yaaddonni adda addaa dhufee ture mee waa'ee Walloo dhuguma dubbachuuf amman tanatti maal fakkaata maalirra jiran Oromoonni Walloo Oromoonni Walloo isaa tanatti raafama guddoo keessa jira jedhanii maal waan ta'eef gaafa duraatti alaabaa isaanii dhaabbatanii jiranii bilisoomsanii jiranii gaafuma saniin immoo naaftanyaan dhaadattee turte amma naaftanyaan bakka jirtu cufarraa hin itti wal waamteetiin akka isaan godhu jiran namuutu inuma harkanatti fakkaata wanni kun waan akkanatti ilaaluu qabnu miti waan akkanatti ilaaluu hin danda'amtu miti uummanni Oromoo bakka jiru cufaa itti wal yaameetiin rakkina tana ofirraa furuu danda'u qaba ofirraa furuuf qorachuu danda'u qaba irratti ilaaluu qabnu rakkinni uummata Walloo kun jechuun nun callisiisu kana boodas kanarra qulqulleeffanneetiin kati deebinu ta'a garuu rakkinni adda adda geessuun hedduu hamaadha Yinga akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti keessaayyuu Oromoonni Walloodha lola kaabaatiin wal qabatee rakkoon gurguddaan keessaayyuu seenaa biyya sanii keessatti dirooniidhaan biyyi sun yeroo jalqabaatiif meeshaa teekinooloojii ammayyaatiin tajaajilamee jaarraa kana keessatti keessaayyuu biyyoonni gurguddoon qabanitti fayyadame Oromoota Walloo kan gamoo tokko hin qabne kan mana gaarii hin qabne har'an tana qabeenyi isaanii loowwan adda addaa naannoo namni jireenya isaatiif baadiyaa keessa jiraatu dirooniidhaan dhaamuu isaa odeeffannoon adda addaa darbaa ture mee hangana hunda gocha akkasii sun maaf raawwatame tarii gara jabinni akkanaa maaf raawwatame Oromoota Walloo irratti Oromoota Walloo irratti kan raawwatameef Oromummaa isaaniitii fi sa'a tana keessa Oromoon beektaa diina naaftanyaadhaaf waan ajaa'ibsiisu waan guddaa waan inumaahu diinummaa guddoo agarsiisu kan jiraatu yoo ta'e naannoo Amaaraa keessatti hanga TPLF filatu kana takka doonooni kaafatee dhaheen beeku garuu Walloo irratti sa'aatii 24 keessatti marra 25 dhahee jaanii gaafa tokko kamise marra hedduutti naannesee tumaan dhahaa ture horis fixaa ture amma immoo horii gara saamichaatitti waan qajeelan fakkaata naaftanyaan haalli isaanii saamichaa wanni isaan dalagatan jechuudha saamichaa nama ajjeesuudha tanaafin amma sa'a tanatti Walloon rakkina hamaa keessa jirti waan danda'aniin nama bira dhaabbachuu qaba akka silaa danda'amtutti uummata kana baraaruu qabna isaan qofaa miti kutaa Oromiyaa hundaaf deemaa jiranii akka jaamutti dabareen ta Oromootii jaanii jiranii TPLF achi dachaate waan ta'eef dabaree Oromoo tanarratti Oromoon wareegama isa barbaachisu kafalee sirna naaftanyaa kana sirna Minilik kana ofirraa kaasuu danda'uu qaba akkuma ati argite maal jechuu turanii waraanni Amaaraa fannoo Zamashaa Minilik jechuu turanii Zamashaa Minilik kun amma fuulleffannaa isaanii Oromiyaa keessatti deebi'ee jira Wallaggaan illee seentee hedduu miidhamtee nama meeqatu buqqa'ee jiranii harka hin badee waan tana guyyaarraa cufan dhageeffadhee jira bakka cufa uummanni keenya rakkoo keessa jira kun beela uumamaatiin haa ta'u kun immoo buqqaatiidhaan saamamuudhaan naaftanyaa waan dalagaan jiran qabdu sa'aatii guyyaa immoo sirriidha akkuma teettee adeemsa guyyoota dhiyeenya kana keessaayyuu bifa jijjiiratee bifa dhugaatiin asbaaniitiin imala Minilik jechuudhaan qabsoo jalqabanii jiranii warroonni Habashaa dhifaan ifattee jechaadha gochoota suukaneessaa dalaguudhaanis amaloota Minilik keessaa wantoonni hedduu raawwatamanii jiran jecha lixa Oromiyaa keessaayyuu naannoo Wallaggaa keessatti gochi suukaneessaan daba jaarraa kana keessatti raawwataman keessaa tokko